السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو بقى نجا جراتن هربتوتا في كبجمتوتا وراني ددلا شو جلت تركمتن أكم عافيان جرين مالفكات. الحمد لله رب العالمين نبر بريدا أكسما وراني آمنتا برا كان نجلت تركمتن أشما حركة هوني جرتو بقى نجا جراتني isinin jenna bakkuma isin jirtanitti nageenya fi rahmanni rabbii kadhamuun qabni isin biraa jiraatuun isinin jedhan obboleettiin teessanii akkami maal fakkaata akkasuma nin dagadhe baga jum'aa mubaarak baga jum'aan ittiin isin gahee isinin jedha jum'aa mubaarak jedha baga nagaan itti geettanii inshaallah rabbiin kan torbee kan 15 akkasuma kan 22 kan ji'a kan waggaa waggaatiin ittiin nu naga'u nagahaan isiniin jedha inshaallah haftee teenya keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u kanuma isiniin jedha asumaanii tan nu dhiphatte nuuf haa badhisu isinin jedha obboleeyyan ko xiqqoo du'aa isinii godhadheetini harkaa babbadde akkas isinin jedha har'a ammoo maal dubbachuu dhufte yoo jettan taate wanni ani haasa'u dhufe guyyaa har'a waa'ee magartuuti. Ilaalchi magartuu maaliidha? Magartuun ilaalchi isii hojiin isii maal akka hojjechuu jirtu maal akka keessa jirtu kan wajjin laallu taasisaniin jedha obboleeyyan kan koo magartuun jaartii hajjiitiin wal dhabe jetti malee wal dhabbiin jiraa inuma hin jirre wal dhabbiin jiraa inuma hin jirre kun dhibbaan dhibbatti addaan waan baheedha waan ifa galatti mul'ataa jirullee waan mul'achuu ganaa taa'ullee jarri sisteema baasanii sisteema akka hajjii maal abdii itti qabatan yookiin abdii waa irra geessan sisteema san dhawatan malee isaan wal dhabanii miti wal dhabbiin isaanii hin jiru. Bakka dheengadda abdiitti birrii kennitee abdiin birrii cicciresanittis yoo argadhe dubbii tana fakkeesse yoo naa fakkaatte hojjedhe isii baasuun qaba jettee kan murteeffatte gadi baate jechuudha. Ammoo intala dhalaa akkamitti akkasitti miidhan akkamittiin akkas godhan jettee kan mormataa jirtu kan gadhaabbachaa hin jirre ka jalallee deebite dalaguu jirtu. Akkasuma wanni anasiisinii dhaamu abdii fi saayidoon waan kana akka ofirraa eeggattan intala tana akka ofirraa laaltan isinin jedha. Saayidiin ammoo hin jaaladha jedhaa jaalala biraa gocha biraa irra dalaguu deemti malee jaalalti isiin jaalatte hin jiru ifa gala isiin waan inni jaartii hajjii hidheef sobdee gocha hamaa irra raawwachuu deemti. Saayid viidiyoo kiyya kana yoo hin laalta ta'e siifaa galu ofirraa eegi inshaallah rabbiin namni nama ofirraa hin eege of hin baasu of dagachuu osoo hin taane of eegi biratti inshaallah rabbiin si eega. Kanaaf obboleeyyan teen abdii fi saayidoon akkasuma caaltuun intala tana jabeessaa ofirraa eegaa manallee of hin seensisina. Magartuun waan jaartiin hajjii hojjattu dhibbaan dhibbatti fageessitees beetti keessa jirtis hojii isii dhibbaan dhibbatti haasawuma isii irraa yoo keessa gallaalan taffiin ija qabdi ija malee namni wanti deemu hin jiru ijuma qabdi wanni hundinuu
dubbiinisii yoo gamaagamanii sammuu keessa fuudhanii adda baasan dubbiinisii dubbii qabdi. Akka jarri waliin jiru, akka jarri waliin hojjetan mul'isu jirti. Tattaafattee haasoftee bakka majaartiin hajjii seentu of seensisuu deemta. Yaa intala waan hin taane daladdu. Yaa intala waan rabbiin keessirraa hin jaalanne muslimummaa keenya nurraa balleessuuf ati nurraa hin balleessitu maqaa balleessuuf jecha waan hin taane waan namni sirraa hin jaalanne waan rabbiin sirraa hin jaalanne dalaguu jirta. Osoo waan kana isiin dalaguu baattee waliin keessa jiraachuu baatanii gammachuun nu gammanne isiin illee ima gammaddi. Akkami gammaddiree waan ofii harka tokkoon keessa dhaabbatanii wal jajjabeessanii wajjin hojjetan akkami gammaddi hin gadditi malee inshaallah rabbiin si haa gaddisiisuun siin jedhaan. Waan khayrii maal ka hojjettu ani khayrii si yaada. Khayrii namni si yaadu hin jiru inshaallah. Rabbi bakka jaartiin hajjii dhaabatte san si haa dhaabu. Akka isiin rakkattee argite sanis si haa rakkisu. Garuu nama abaaruunis gaarii miti ni beeka. Wallaaleetii miti obboleeyyan kiyya narra hin laalina. Wanni isiin siistema fiddee siistema dhahattee isiin dalaguu deemtu waan namni sin jaalan waan rabbi sin jaalan. Yoo mujrima akka jaraa kan jaalatu yoo ta'e malee garuu nu hin jaalannu. Isinii galee kanaafiyyuu magartuu ufii bakka isiin dhaabbatte uf dhaabuu deemtaa hin gorta taanaan irraa gor. Nutti haasa'uu dhiisi waa'ee isii dhaga'uuyyuu hin feenu argaa isii lubbuun isii achitti haa baatu. Isinii gala haa baatu osoo kiyyaa. San diddu taanaan akka bakka san dhaabatte quboof qabaadhu. Saayidoo abdii waan isiin haasoftu viidiyoo isiin gadhiiftu laalaa. Saayidi maassi tumeemi maassi kabaleemi yoomsi kabale osoo kiyyaa asiin si gabalee kallattii lamaan si kabalee osoo gadiin ossi dhiite gubbaa dhaxxee gad deebitee ossi deebisan sila akka kubbaatitti. Kubbaa miilaa argite kan namnu dhiitu osoo akkasi si dhiitanii ati waan namni nii fi rabbi hin jaalanne hin daladdu. Kanaafiyyuu abdii hawwanni isiniin jedhu caaltu abdii ufeegaa laalaa viidiyoo isiin gadhiisu jirtu. Laalaa viidiyoo isiin hojjechuu jirtu. Jaalalti isiin sii qabdu hin jirtu. Jaalalli isiin sii qabdu bakka hamtu si naquu deemti ofirraa eeggadhu. Abdii atillee ofirraa eegi. Silaa ofirraa baasuu dadhabdeemi mana gadhiisii fi biraa bayi. Bakka ati jirtu bakka ati ooltu akka si nagarre. Bakka ati bultu akka si nagarre. Jarattiin shira cimaa xaxxe yoo isinii gale. Yoo ka isinii galu taate akkasi beeka ofirraa eega. Namni magaalaa san keessatti nama kee jettanii bira dhaabbattan malee nama kee jettanii kadhattan malee hin jirtu. Hin jiru wanni dhugaa badeetiin jira akkasii ofirraa eegaa isiniin jedha. Akkasuma hordoftoota koo warri Dudulaa Show jalatti argamtan share, subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga video